Daawwattoota keenya akkam jirtu kun qophii abbaa misoomaati. Qophiin abbaa misoomaa walta'iinsa AMN Plus sagalee dhalootaa fi abbaa taayitaa bulchiinsa dhaabbilee misoomaa waliin ta'uudhaan kan simbiraan geenyu. Egaa akkuma yeroo kaanii dhaabbilee itti waamamni isaanii abbaa taayitaa bulchiinsa dhaabbilee misoomaa jalaati tokko filanneetti jirra. Egaa dhaabbanni kunis enterpiraayisii ijaarsa dizaayinii fi to'annooti. Isaa waliin turtii kan taasifnu. Keessattuu enterpiraayisiin kun hojiiwwan gurguddoo magaalaa kana keessatti hojjetamaa jiraniin bu'aalee guddoodha kan inni galmeessaatii jiru. Egaa injiinarri gama hojii keessanitti dhufna. Mi'asumarraanii uummata keenya wal bara. Balaa Damiseen jedhama. Itti aanaa hojii gaggeessaa waajjira kanaati. Kan inni hoogganu damee dizaayinii fi gorsaati. Keessattuu hojiiwwan misooma koriidaraatiin hojii bal'aadha kan isin hojjetaa turtanii. Dizaayinii gaafa jedhamu akkamitti ibsamuu mala tarii? Akkuma amma ibsite dizaayinii jechuun hojii tokko osoo hin calqabiin dura ijaarsa osoo hin galin waan inni guutachuu qabudha. Fakkeenyaaf dizaayinii hojjennu dizaayinii adda addaatu jira. Dizaayinii hojjennu dizaayinii gamootu jira, dizaayinii daandii jira, dizaayinii bishaaniitu jira, waan adda addaa jira. Dizaayinii kana hojjetamuu malee hojiin tokko ijaarsatti galuu hin danda'u. Dura fireemworkiin dizaayinichaa seeraan dhiyaatee inni gamaggamamee hojiin kun nu baasamu nun baasu. Hojii kanatti seenuu qabna moo ittiin seenuu qabnu jedhamee isa dura itti murtaa'udha. Isa gaafa murteessinee boodadha ijaarsatti kan gallu. Kanaaf waajjirri keenya akka waajjira magaalaa tokkootti enterpiraayisiidha waajjirri keenya actually. Akka enterpiraayisii tokkootti hojiiwwan adda addaa hojjetu keessaa inni guddaan tokko dizaayiniidha. Hojiiwwan piroojeektii koriidaraa hojjetaa turre keessaa hojiiwwan koriidarii kana keessatti hojiiwwan xiqqaa jedhamuun baane hojiiwwan guguddaa hojjetaa turre waan ta'eef akkas koriidarii kana keessatti hojii adda addaa hojjetaa baane dizaayiniidhaanis ijaarsaanis gorsaanis. Kanaaf hojiiwwan guguddaa hojjetaa jira waajjirri kun jedheen adda addaa. Dizaayiniin guddina magaalaa tokkootiif hangam murteessaadha? Magaalaa qofa miti waanumti ijaarsa nu waajjirri keenya enterpiraayiziin keenya kan inni hundaa'eef tokko dizaayinii hojjetuudhaaf, tokko konistirakshinii hojjetuuf, tokko gorsaawwan adda addaa gorsuuf. Kan biraa immoo oomishaalee adda addaa illee hin qaba. Akka bulukeetti, akka agrostoon boordii kanan oomishaalee kanallee gurguree piroofitii isaarraa argatee waajjira kana akka magaalicha gargaaruuf hojjeta. Kanaaf magaalichi tokko actually arbaan pilaaniingidha wal qabata. Magaalaan tokko dizaayiniidhaan hordofamu malee seeraan alummaa baay'ata jechuudha. Kanaaf magaalichi tokko durayyuu dizaayin godhama arbaan pilaan godhamee hojjetama. Nu wanti hojjennu magaalichi hojiiwwan adda addaa waggaa duraati irratti hin beekamu. Magaalaan kun bajeta inni qabu keessaa bajeta parsantaa 70 ol hojiiwwan misoomaa irratti oolcha. Kanaafuu hojiiwwan misoomaa kana keessaa hojiiwwan misoomaa irra caalaan isaanii akkuma jedhamu dura dizaayinii hojjetamu malee hojiitti hin galamu. Kanaafuu dizaayinii isaanii haala saniin hojjetamee hojiitti galamu malee hojiiwwan akka callisanii ijaarsatti galuun nama hin baasu. Hojichi sun nama baasamu nama baasu iyyuu dura feasibility study kan jedhamu jira. Feasibility isaa qorannoo gaggeeffamuu qaba. Kanaaf qorannoo san gaggeessinu malee hojichi nama baasu waan nu banneef haala saniin dizaayiniin murteessaadha magaalaa tokkoof. Baay'ee murteessa. Magaalaa qofa miti biyya tokkoof dizaayinii dura hojjetamu malee ijaarsatti galamuun piroojeektiiwwan keenya miidhuu danda'a waan ta'eef profitability piroojeektii saniyyuu adda baasuudhaaf dura dizaayiniin jiraachuu qaba. Misooma koriidarii marsaa jalqabaa irratti baay'inaan akka hirmaattanii rakkoon kanarratti uumame jettanii irratti qorannoo gaggeessitanii qorannoo sanaan fala argatee irratti fudhatamummaa dhaabbanni kun argatee sana booda irratti itti adeemaa jedhame koriidarii marsaa isa kamirratti? Giddugala gabaa adda addaa hojjennee jirra. Sheediiwwan adda addaa hojjennee jirra. Plus hojiiwwan adda addaa illee ammallee hojjetaa jirra. Garuu kana keessatti qorannoo koriidarii kana hojii wal qabatee hin baasuu keessa qorannoo keessa hin galle nuti. Kun hojii waajjira adda ambiraatu hojjeta waan ta'eef nu gamoo kana hojjedhaa yookaan immoo investimentii kana hojjedhaa gaafa jedhamne investimentii sun nu baasamoo nu hin baasu. Haala kamiin hojjetamuu qaba waan jedhu dizaayinii goone san booda dizaayinii san ijaarsatti jijjiirra. Haala saniin hojjetaa jirra. Dhaabbileen baay'een riifoormii keessa kan isaan jiranii
dhaabbilee riifoormii keessa jiran keessaa immoo dhaabbanni keessan riifoormii akkamitti kan isin gaggeessitan? Riifoormii hunda galeessa gaggeessaa jirra. Turree irraa ifa jalqabne amma fixaa jirra. Riifoormii hunda galeessa. Riifoormii opereeshinii irraa kaasee, qindaa'imina irraa kaasee, istaandaardii hojmaata irraa kaasee, humna namaa irraa kaasee, teeknooloojii irraa kaasee riifoormii hunda galeessa gaggeessaa jirra. Riifoormii kana ifa jalqabne xiqqoo turreerra. Garuu amma goolabaa jirra almost ramaddiitti galuuf jirra. Hojjetaallee istaandaardota addaatillee baasnee jirra. Adeemsa hojiitirraa kaasee haga teeknooloojiitti fakkeenyaaf teeknooloojii hojjenne ERP impilimentii godhaa jirra. Already qo'achiisaa jirra. Sarratti galaa jirra. Amma yeroo murtaa'ee booda siistama ERP keessa gala jechuudha. Teeknooloojii humna namaatirraa kaasee humni namaa kan leenji'e, kan ga'umsa qabu, kan waajjira kana madaaluu danda'u akka ta'aniif haala seeraan itti hojjetaa adeemaa jirra jechuudha. Maqaa gaarii dhaabbata kanaas deebisees immoo bu'aa qabeessummaa isaarra duraanii dhaabbanni kun dorgomaa hin turre sadarkaa ittisuutti waan jiru. Waajjirri kun ifa hundeeffamee waggaa 5. Kanaaf hundeeffama kana keessatti bu'aa bahii hedduu dabarse. Waggaa 5 kana keessatti beesikaalee waggaa xiqqaadha akka hundeeffame garuu bu'aa bahii hedduu dabarse. Yeroo duraa sana hojicha baay'ee hojiitti galee hin turre. Amma garuu bara kana keessa efa koridariin kun calqabamee booda hojiiwwan koridarii kanarratti baay'ee hirmaataa ture. Dabalataanis hojiiwwan koridarii qofa osoo hin taane hojiiwwan manneen irratti illee hirmaataa jira. Isa qofa miti hojiiwwan akka biriijii ijaarsaan biriijii irratti illee hirmaataa jira. Diizaayiniiwwan guguddaa manaaf oolan akka beezimentii tokko qabu, 2 qabu, 3 qabu akka G+16 diizaayinii adda addaa hojjetaa jira. Gorsaallee hospitaalota adda addaa akkuma tana dura odeeffannoo qabdan hospitaalota adda addaa gorsaa jira. Fakkeenyaaf Zawdituu hospitaala waajjira kanatu gorsa. Raas Dastaa hospitaala waajjira kanatu gorsa. Kolfee Mandiidaa hospitaala waajjira kanatu gorsa. Manneen adda addaa waajjira kanatu gorsa. Kara gorsaa qofa miti. Kara ijaarsaatiin immoo piroojeektoota adda addaa fakkeenyaaf piroojeektoota manneen bara kana magaalaan Finfinnee 100 jiraattota kiyyaaf dabarsa jedhee san keessaa bilookii adda addaa fudhannee hojjetaa jirra. Kara gamoo ijaarsaatiin jechuudha. Kanaaf kana irratti baay'ee hirmaata jira waan ta'eef piroojeektoonni kunniin waajjira kana successful godhaa jiru. Kana qofa miti piroojeektii kana gaafa hoogganamu hooggansi waajjira kana qindoominaan hojjeta. Hojjettoonni waajjiroota kana qindoominaan hojjetan. Kanaaf qindoominaan hojjetuun kun successii kanaaf bu'aa isaanii qabu jedhanii yaadaan. Naannoo Galaan Gurraatti waan jalqabame jirantus marsaa jalqabaatiin ilaalleeti jirra. Isa sana galmaan ga'uudhaa fi hangam deemamee jira? Piroojeektoota Galaan Gurraa jiran keessaa piroojeektoota hedduu isaanii filoorii dhumaarra geenyee jirra. Jalaan immoo finishingii calqabnee jirra. Beeziment G+12 dha piroojeektoonni kuni. 12 filoorii irra geenyee jirra piroojeektoota kanneen. Kanaafuu piroojeektoota kanneen almost ji'oota muraasa keessatti fixuudhaaf karoorfannee baay'ee ciminaan hojjetaa jirra. Kana qofa miti dhiyeenya kana immoo for basement G+16 fi for basement G+15 bilookii 2 nu kennamee jira. Piroojeektiin kun baay'ee guddaadha. Piroojeektii sana amma calqabne shooringii isaa isa lafa jala akka biyyeen hin kufne godhu shooringii isaa hojjetaa jirra. Kanaafuu piroojeektoota hedduu qabna of harkaa. Hoo xiqqaate piroojeektoota kara gamoo ijaarsaatiin qofa bara kana qofa piroojeektoota 34 ol hojjenne. Kontiraat koomitimentiin isaanii naannoo biliyoona 7 gaha. Guguddaadha piroojeektiin kunniin. Kana jechuun barana qofa dhuman jechuu miti. Garuu piroojeektoota koomitimentii guddaa qaban itti seennee hojjetaa jirra jechuudha amma bara. Ijaarsa, diizaayinii, to'annoo bakka tokkotti fidanii hojjechuun hojiiwwan isin amma hojjettan kanaaf isin gargaareera ala silaa bakka garaagaraati ogeessa fiduu bakka garaagaraati baajata walitti qabuu waan akkasii bakka tokkotti gurmeessanii itti deemuun kun bu'a qabeessummaan isaa akkam maal fakkaata? Enterpiraayiziin kun diizaayinis, superviziyonis akkasumas ijaarsas hojjetuun isaa faayidaan isaa guddaadha. Maaliif yeroo ammaa kana yeroo baay'ee piroojeektoota Finfinnee keessatti hojjetamaa jiran
dizaayinii hojjetamaatuma jala jalaa ijaarsi illee hojjetamaa jira. Haala kanaan waajjirri kun amma dizaayinii illee asuma qabaachuun ijaarsa illee asii qabaachuun pirojektiin tokko sababa dizaayiniitiin akka inni turre baay'ee tajaajilaa jira, baay'ee isa gargaaraa jira. Fakkeenyaaf amma Galaan Guraa dizaayinii illee wajjuma kanaaf hojjeta. Ijaarsa illee wajjuma kanatti hojjeta. Kanaaf sababii dizaayiniitiin dhimma inni turu hin jiru jechuudha. Dhimma inni intarpiraayizii biraa yookaan immoo dhimma inni ofiisii biraa dhaqnee itti gaafannu hin jiru. Asumatti hojjennee asumatti ijaarsa illee hojjenne. Kanaaf saffisa pirojektichi baay'ee nu fayyade, baay'ee. Kanaaf kan konsultansii beezikaalii kan gorsaa indipendentiidha. Maaliif namni tokko waajjirri tokko ofuma isaa ijaarsa ijaaraa gorsuu hin danda'u. Garuu waanuma har'a nu ijaarsa ijaaraa jiru kana deebisnee hin gorsinu. Wanni gorsinu pirojektoota biraadha. Malee kana hojii waliin qabatu. Garuu dizaayinii fi gorsaan, dizaayinii fi ijaarsi baay'ee wal qabata. Fakkeenyaaf dizaayinii modifikeeshinii adda addaa hojjenna. Konsultansii isaa irratti, gorsaa irratti. Gaafa waan tokko gorsinu wanni kun dizaayinii isaa haala saniin deemuu gaafa diddu dizaayinii modifikeeshinii gaafatu warri kiliyaanti. Kanaafuu dizaayinii modifikeeshinii san waajjiruma keenya tasumatti hojjeta. Kun baay'ee integreeted ta'ee nu gargaare waan ta'eef haalli ijaarsa waajjiricha kana haala kanaan ijaaramuun isaa baay'ee faayidaa qaba jechuudha. Gama gama raawwii sagalii raawwattanii dhaabbanni keenya sadarkaa kamiirra jira? Gama bu'aatiin gama hojiiwwan isinitti kenname adeemsisuudhaan abdii guddaan akka dhaabbata kanarra jiru, intarpiraayizii kanarra jirutu kaa waan ta'eef gama gama raawwattanii kamtu sin hafee kamtu gaarii isiniif deemaa yoo hanqinni jiraate immoo kam sirreessuuf sochiirra kan jirtan? Ka performaansii ji'a sagalitti waajjirri kun almost waan inni pilaan godhe keessaa persentaa 100 geera. Pilaan isaa keessa jechuudha. Garuu ka waggaa keessa kan ofu jira. Fakkeenyaaf waggaatti biliyoona 2.3 walitti sassaabnee waajjirri kun naannee dhumarra hojii hojjettee uummata tajaajilu waan addaa ta'e piroofitii fidee jiraachuu qaba. Gaafa piroofitiin finne waajjirri kun jiraachuu hin danda'u. Kanaaf piroofitii san fiduudhaaf almost biliyoona 2.3 akka annual plan ittiin qaban. Akka ji'a sagalitti 1.4 naannoo akkasii qaban. Kanaaf performaansiin keenya ji'a sagalii kan mul'isu biliyoona 1.6. Kun immoo naannoo persentaa 100 ol akkasitti fide. Kanaaf performaansii irra caalaa bara baraan increase godhaa jira. Baay'ee dabalaa jira. Gama pirojektiitiin hoo ilaalle pirojektoota nu kennaman almost hunda isaanii haala jedhamuun almost hunda isaanii haala jedhamuun fixaa jira. Bara kana keessatti waan pilaan goonee waan dabarsinu hin qabu. Wanni baranaa pilaan godhame baranuma dhuma. Nu biratti akkasitti amma tirendiin jiru akkasi. Waajjirri kun tana dura haala hin baramneen guyyaa torbanuu sa'aatii 24 hojjetama. Yeroo hunda ofiisti illee hojjeta, saayitii irratti illee hojjeta. Haala kanaan hojjenna waan ta'eef hojicha keenya galmaan gahaa jirra jedheen abdadda'an. Ergama dhaabbateef qaba dhaabbanni tokko gara fuulduraatti hojiiwwan gurguddoo keessattuu gama ijaarsaatiin magaalaa kana keessa waan deemanii fudhattanii akka hojjettan homaa shakkiin qabu fuulduratti maal hojjechuuf yookaan immoo sadarkaa isaa garamitti guddisuuf hojjeta dhaabbanni keessan? Bara 2022 waajjirri kun intarpiraayizoota mootummaa biraa waliin gaafa kompeer godhamu xiqqaadha. Reef guddataa jira waan ta'eef. Kanaafuu bara 2022 waggaa 4 booda jechuudha. Waggaa 4 booda waajjirri kun dorgomaa biyya kana keessatti filatamaa ta'aa jennee hojjetaa jira. Isaaf immoo itti adeemaa jirra jechuudha. Kanaafuu dorgomaa filatamaa gaafa jennu intarpiraayizoota yookaan immoo konistirakshinii industirii keessa warra jiran guguddaa san waliin isaan keessaa filatamaa ta'uu qaba. Jennee hojjetaa jirra waan ta'eef haala saniin hojjetaa jirra jedheen abdadha. Waan hojjetaa jirtan keessatti kun osoo uummata kiyya bira gaa'ee jettee jireenya gamanummaan si hafeera. Waajjirri kun kan magaalaa Finfinneeti. Intarpiraayizii magaalaa Finfinneeti. Magaalaa Finfinnee keessatti hojii adda addaa hojjetaa jira. Amma danda'amuun koomitimentii guddaadhaan hojjetaa jirra nuti. Kanaaf uummanni keenya waajjira kan amanuu ni qaba jedheen yaadaan. Ofiisonni adda addaa warreen wajjin hojjetan waajjira kana amanuu ni qaban jedheen yaada. Because calqabii irra jirra waan ta'eef haala kanaan guddisnee akkuma viizhinii keenya san galmaan ga'uudhaaf isteekhooldarii adda addaa qabna.
stakeholderiin kun nu gargaaruu qabu jedhee yaada. Haala saniin nu abdatanii waliin hojjennee magaalicha guddisnaa magaalichis kanuma keenya waan ta'eef guddisnee jabeessinee jedhee yaada. Galatooma ulfaadha. Galatoome. Egaa daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtanii qophii abbaa misoomaati. Qophii abbaa misooma keenyaatiin ammallee itti fufneeti jirra. Mee amma immoo ogeessota akkasumas immoo qooda fudhattoota warreen intarpiraayisii kana wajjiniin hojjetan faana turtii taasifnaa. Hanga xumura sagantaa keenyaatti ammallee nu faana turaan affeerraa keenya nu hordofaa. Ijaarsaaf inni bu'uuraa diizaayina ka'umsi isaa diizaayina ta'a jechuudha. Diizaayina irraa kaaneeti gara ijaarsaa deemnaa. Gamoo ijaaruuf kanaafuu bu'uurri isaa diizaayina jenneeti yaadnaa jechuudha. Kanaaf adeemsa kana gartee akka intarpiraayisii kanatti garee teenyaatu hojii gartee diizaayinaa hojjetaa. Hojiin diizaayinaa kun almost adeemsi isaa keessi kutaa isaa bal'aadha jechuudha. Akka walii galatti haala gaarii irra jiru piroojektonni keenya hundumti isaanii jechuun hin danda'ama. Kanaan dura akkuma isinis beektan tarii kooriidarii irratti misooma kooriidarii irratti hirmaachaa kan turre baay'inaanii hatattama barbaachisaa ta'een hojjetamaa turanii isatti aansuudhaan immoo piroojektonni gurguddoo warra amma hojjetamaa jiran keessaa misooma manneenii isirratti hirmaachaa jirra. Akka haaraattis dabalataan fudhataa kan jiru. Akka walii galaatti yoo ilaalamu haala gaarii irra jira. Xiqqoo ishee yeroo dhiyoo kana as hanqinni cash flow isa jennu jechuudha. Waan nu mudateef xiqqoo hanga dura saffisa dura deemaa jirra yeroo dhiyoo kana. Milkaa'inni keenya akkuma dhaabbataatti kaka'umsa nuti hojiidhaaf qabnu halkanii guyyaa hojjenne ituu hojii keenya isaa yeroo nu kenname addaan hin kutin of kenninee waan hojjenneedhaaf ji'a tokko keessatti piroojeektii amma kana bal'atu abboo addabaabaayidha hanga Hacaaluu godaanaa yookaan immoo karaa Hacaaluu kan jedhamu hanga sanaatti piroojeektii baay'ee bal'aa ta'e ji'a tokko keessatti fixe. Kun jechuun akka dhaabbataattis kontiraaktoroonni nu jala jiranis waan hunduu keessatti kan hammate qaamni hunduu walii galee waan hojjetee itti of kennee hojjeteef sadarkaa kanarra ga'e. Bal'aadha waajjirri kun gibbii keessa gooneerra. Kanaaf kaamera kanas gibbii laallachaa jira. Neetworkiis akkasuma amma immoo ERP hojjechiisaa jira. Hin xumuramne gara fuulduraa biiroo teekinooloojii fi innoveeshinii wajjin hojjechaa jira. Gara fuulduraa inni yoo xumuramu tajaajilli keenya dijitaalaa hin goona jennee yaadna jecha. Normaalii diizaayina kan milkooftu bu'uurarraa diizaayina mataa keetiin kaatee yoo gamoon ijaarame wanni jee kuni filatamaadha. Haa ta'u garuu ammoo lafoota qabnu kanaa fi haala yeroo qabnu kana efficiently itti fayyadamuudhaaf maintain gootee lafa gartee duraan idle ta'ee tajaajila osoo kanneen ta'aa jiru kana active gootee maintain gootee haga gartee gamoon bakka saniif barbaachisuu fi akkaataa standardii ta'u sun ijaaramutti iddoo san active godhuudhaaf maintain godhuunis lafa gartee under utilize taate kana utilize godhuudhaaf sadarkaa itti aanutti filatamaadha jechuudha. Abbaa darbii 12ti yeroo jedhame keessatti xumuruudhaaf halkanii guyyaadhaan hojjetamaa jiru jechuun sa'aatii 24 jechaadha. Guyyaa san oolu halkanis haga sa'aatii 7 haga sa'aa 9 hojjetu. Haala kanaan hojichi kan hojjetamaa jiru. Yeroo jalqabaa fi naannoo Kaasaanchis addabaabayii dubartoota iddoo jedhamu sanarratti hojiin guddaa fi hojiin yeroo jalqabaa qormaata gurguddoo keessa darbee kan hojjennee xumurre haala gaariidhaan kan xumurre isadha inni jalqabaa. Lammaffaa irratti naannoo Adwaa Dildii jedhamu sana achuma naannoo sana jechuudha fagootu hin deemiin inni isadha. Inni gurguddoo keessaati kan kaasaa jiru. Inni sadaffaan immoo naannoo bakka anniisaa
toora jedhaman irratti achirrattis hojiiwwan gurguddaa hojjennee. Waajjira kun waajjira guddaadha. Keessattuu konistirakshinii maateriyaali konistirakshinii keessa qaba. Piroodakshinis ittuma hojjetanii kanaafuu waan baay'ee keessadha. Kanaafuu hin hordofna jechaadha. Haannillee akka hin dhufnetti yoo dhufes laallee tanan hin hordofna jechaadha. Dhaabbanni keenya waan sadansaa hojjeta. Dizaayinis hin godha, in ijaaras, akka abbummaattis hin hojjeta. Kana sadan ol keessatti qabateet hojjeta. Kanaadhaaf yeroo hojjennu qaama biraa eeguu nun gaafatu. Qaamni dizaayin godhus numa keessa jira. Qaamni ijaarus nu keessuma jira. Qaamni maateeriyaalii waan hundumaa dhiyeessus numa keessa jira. Walii gandeeti waan hundumaa akka yerootti nu dhiyaatu akka hojii kana saffisiisnee iddoo kanaan geenyu kan nu godhe dhaabbanni kun waan hundumaa iddoo tokkotti hojjeta. Kaka'umsa inni hojiidhaaf qabus guyyaa 7 sa'aatii 24 hojjeteetu iddoo kanarraan gahe. Kanaaf annuuti kana saffisa kanarra akka nuti geenyu kan nu godhe sababa kanaaf. Tokkoffaa ispeeshaalii kooriidaroota naannoo piyaasaa hojjetamee jira. Haaluma kanaan naannoo laaftollee hojjetameera. Even piyaasaa keessa sinimaa impiyaarii hojjennee jira. Sinimaa Itoophiyaa hojjenneerra. Waajjiroota bishaanii keessatti hojjennee jirra. Almost kooriidaroota hin tuqamin hin jiru jechuun bakka baay'ee hojjennee jirra. Kun akka fakkeenyaatiif akka tuqnu malee baay'eedha jechuun kan hojjetame. Mootummaan keenya dijitaalaa tajaajila dijitaalaa hojjetaa akka jiru hin beekna. Nus akkuma mootummaan gadi baasetti teknoolojii kana dijitaalaa gochuudhaaf tattaaffii gochaa jirra. Tajaajila guddaa kennuu itti yaala jecha. Ji'oottan keessattuu ji'oottan 6 dabree kana keessatti hojii kooriidaraa guutumaa guututti 100% milkoofnee jirra. Kana kan hojjenne tiim ispiriitii ture. Tokkoffaa tiim ispiriitiin sarveeyer tiimii jira. Garee kaadii jira. Garee arkiteekcharaa jira. Garee elektirikaalaa jira. Garee saanitarii jira. Tiimiin kun tiimii ispiriitii tokko ta'uudhaan akkaataa istaandaardii kaa'amesaniin bifa saniin istaandaardii gaditti kan hojjetamaa ture. Almost 724 haala ja'amuun halkanii guyyaa hojjetaa ture jechuudha tiimiin kun. Kanaaf milkoofnee jira jee yaada. Carraa guddaan ani jedhu tokkoffaa ekspiraansii guddaatti argachuu danda'a injiinarri tokko maaliif istiraakchariin isaa baay'ee guddaadha waan ta'eef ekspiraansii itti argatta. Lammata immoo haala kanaan innaa hojjettu hojii qulqullina qabuu fi saffisa qabu gaafa hojjettu piroojeektii biraallee affeeramtee hojjechuu dandeecha waan ta'eef haala kanaan hojjechuun keenya hojiiwwan garaagaraas argachuudhaaf nu fayyada jechuudha. Misooma manneen irratti amma kan hirmaataa jirrudha. Saayitii Galaangurraa jedhamu irratti jechuudha. Achitti amma kan 11ffaa fi 12ffaa irra kan ga'an G basement plus 2 basement no say 2 basement plus ground plus 12 blookota 2 achirratti isa gara dhumaatti finneerra jechuudha structure isaa. Kunis waan salphaatti lakkaa'amu miti. Warra meegaa piroojeektii keessaa isaan tokko jechuudha. Kan biroonis kan jalqabamanii reefu hojjetamuuf jalqaban hamma G16tti kan biraan jalqabee dhiisee fudhatamanii amma dhiyoo kana jidduu kana kan jalqabamanis jiru. Isaan kun warreen ka'uu danda'anidha jechuudha. ERP kana hojjechiisaa jira. Biiroo Teknoolojii fi Innoveeshinii wajjin magaalaa kanaa wajjin jechaadha. Inni yoo dhufu immoo tajaajila keenya gadi bu'ee biraanchota keenyas wajjin wal qunnamtii goone information kana faat teknooloojiidhaan neetworkiidhaan fiduudhaaf baay'ee nu gargaara jechaadha. Akkaataa tarsiimoo mootummaan amma baafatee jira. Waggoota kurnan kana keessatti miliyoona 1.5 ol ijaaruudhaaf mootummaan manneen mootummaa karoora qaba.
Kana keessa bireekdaawunii waggaa shaniif toora miliyoona gartee 300 oliidhaati kan karoorfatu. Kana keessa ammoo gahee leencaa kan fudhatu akka gartee dhaabbata kanatti dhaabbata kana jennee yaana. Kanaaf qophiin garee hundaanuu garee diizaayinaatiin, garee konistiraakshiniitiin, garee maashinariitiin qophoofnee karoora keenya kan karoora gabaabaa waggaa 5 keessatti hojjechuudhaaf gahee san bahuudhaaf 100% adeemsi keenya qophaa'eeti eegaa jira. Ammallee kana muuxannoo kan dura qabuun dhimma kana sirriitti akka bahu abdii keenya jechuudha. Abdii guddaa qabna. Teknooloojiin amma dhufaa jiru kaameraa fa'aadha. Kaameraan neetworkiidhaan laallama, moobaayiliidhaan illee laallama. Garuu waan guyyaa 15 hin qaba jechaadha. Riikardii godhee qaba jechaadha. Asiif achi yoo deddeemis yoo hannis jiraate hin qabama jechaadha. Hannis yoo jiraate yoo makiinawwan hin jiran konkolaataa baay'ee jira. Konistiraakshini maateriyaali konistiraakshiniis jira. Yoo hanni argame hin laallama jechaadha. Namnis akkasumatti laallatee of eega jechaadha. Hanni akka hin uumametti. Piroojektota keenya yeroo hojjennu xiyyeeffannoo guddaadhaan hojjechuu akka qabnudha. Pirosiijeroota jiran barbaachisoo ta'an hojii ijaarsaa keessatti, hojii ogummaa injinaringii keessatti barbaachisoo ta'an seerota biyyaa fi seerota addunyaa eeggatee isaan hordofnee hojjechuu ni qabna. Saffisaan yeroo keessatti qulqullinaan fi bajeta isaaf qabame keessatti hojjechuu qabna. Haala gaariin performi gochuu qabna. Kanaaf immoo qaamonni barbaachisaa ta'an hundumtuu gara hamma godatti kan jiran hojjetaanis itti gaafatamtoonni adda addaas gahee isaanii gumaachuu qabanii waan jedhuun qaba. Eddeen dhaabbata kana dura ture irraa gara kanatti eddeen dhufe waan ani muuxannoo guddaa argadhe yeroo fi kennanii yeroo xiqqoo keessatti hojii guddaa hojjechuun akka danda'amu itti qaqqabe eddeen dhaabbata kana gale. Dhaabbatan dura hojjetaa ture. Piroojeektii amma kana bal'atu yeroo xiqqoo amma kana keessatti hojjechaa turu yeroo dheeraa hanga waggaatti siquutti kan turudha. Piroojeektoonni amma kana ji'a tokko keessatti dhumaa turu. Dhaabbanni kun garuu yeroo xiqqoo keessatti hojii bal'aa qulqullina gahaa qabu hojjetee uummataaf qaama barbaachisuuf dhiyeesseera. Kanaadhaaf eddeen dhaabbata kanatti seene kana isaanirraa baradhe anis achi keessatti gahee kiyyaa baataan ture baachuufis fuuldurattis ittiin jira. Ispeeshaalii hooggansoonni keenya hooggansi riiformiidha. Kaayyoo guddaa qabatee jira. Kaayyoo guddaa kana galmaan gahuuf karoora mataa isaa diriirfatee jira. Nuti ammoo hooggansa keenya kana faana deemuudhaaf ogeessi yeroo hunda if qopheessee jira. Kanaaf akkaataa tarsiimoo mootummaan baafate kanaan 100% ogeessi keenya dhimma kana galmaan gahaa jennee yaadna jechuudha. Egaa daawwattoota keenya turtii keenya irraatiin egaa intarpiraayisii ijaarsa diizaayinii fi to'annoo bulchiinsa magaalaa Finfinnee waliin turtii kan taasifne. Egaa turtii keenyaanis hojiiwwan isaan keessattuu gama diizaayinii gama to'annootii fi akkasuma ijaarsa irratti xiyyeeffachuudhaan hojjetan isin daawwachiisaa isaaniinis dubbisnee isin biraan gahaa turre. Hojii intarpiraayisiin kun fudhatee hojjetaa jiru gara Galaan Gurraatti imalleeti. Akkuma duuba argaa jirtanii ijaarsa irratti kan isaanii bobba'aa jiranii. Nutis qophii keenya gara xumuraatti finneerraa Anolbaana Xomboraan ture. Yeroo biraa sagantaa biraatti walitti deemna. Horaa bulaa deemanaa.